Rabiyyat akkaataa heera mootummaa federaalaa keewwata 93 heera nagayaa fi tasgabbii uummataa eegsisuuf labsiin yeroo ariifachiisaa akka labsamu murteessuun isaa ni yaadatama. Labsichi mana maree bakka bu'oota uummataa fidamuunis gurraandhala 23 bara 2010 sagalee hojiirra ooluuf isa dandeessisu lamara sadaffaa dhabuun khuffifamuus shira hojjetameen akka hojiirra ooluuf sirni wayyaanee labsicha baatii 6 raggaasisuun shaakala irratti argama. Afaan qawweetiin eega labsichi hojiirra oolee kaasee duguggaan sanyii Oromoota irratti raawwatamaa jirtu bitaa fi mirgaan bal'achuun itti deemamaa jirti. Lammiileen biyyattii sochii bilisaarraa danqabuun nagayaan bahanii galuun ulfaattee raayyaa ittisa biyyaatiin qabeenyaa fi kabajaan uummataa sarbamu irratti argama. Akeeka komaandi poostii dahoo godhachuudhaan ajjeechaan raayyaa ittisa wayyaaneetiin jiraattota magaalaa Moyyaalee irratti raawwatameen lammiileen nagayaa badii malee lubbuun harcaafamuun hoowwan hafanis madaa'uun ni yaadatama. Oromoonni 50,000 siqanis duguggaa kana jalaa lubbuu fi oolfatuuf qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamuun daangaa qaxxaamuranii biyya Keeniyaatti baqachuun ifama. Maqaa gaarii addunyaa biratti ittiin yaamamuuf kajeeltuu waan saaxilaniif wayyaaneen baqattoota kanneen simattee deebiftee qubsiisuuf fedhii akka qabdu dubbatti. Akka miidiyaaleen sirnichaaf amanamoo ta'an gabaasanitti rakkoo nageenyaa magaalaa Moyyaalee mudatee ture tasgabbeessuu fi lammiilee Keenyaatti baqatan deebisuuf hojjetamaa jiraachuu Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Asaffaa Abiyyuun himan. Asaffaan haala yeroo labsii ariifachiisaa irratti kaleessa waaree booda ibsa kan kennan wayita ta'an hangammaatti lammiilee 7,000 hanga 8 ta'an Moyyaalee Itiyoophiyaatii Keeniyaatti baqatanii jira. Ibsi Komishinar Asaffaan kennan kan miidiyaalee garagaraan gabaafamaa jiruu fi ibsa dhaabbanni fannoo diimaa akkasuma mootummaan Keeniyaa fullaaseen wal addamu. Kana kan godhaniif maqaa gaarii dhaban deeffachuu fi rakkoo suukanneessaa hawaasa bal'aa kanarra gahe awwaaluuf akka ta'es sabboontonni dubbatan. Naannichatti daddabarsii meeshaalee waraanaa seeraan ala heddummaachaa jiraachuus Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Asaffaa Abiyyuun himan. Komaandi poostichi qaamota nageenya hawaasaa jeeqan irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuus ibsan. Gama biraatiin mala ittiin uummataa fi qabsoo uummataa laamsheessanii malee meeshaan waraanaa qaxxaamuree garasiin baafamaa jiru kan hin jirre ta'uu jiraattotaa fi bulchiinsi magaalaa Moyyaalee addeessan. Haala qabatama jiruun mootummaan wayyaanee magaalota harkasiitii miliqanii sochiin keessatti jabaachaa dhufte dhahuuf ololoota bifa akkasiitti kan dhimma baatu ta'uu ragwayyoonni saaxilan. Komaandi poostiin biyyattiin siyaasa diinagdee fi hawaasummaan daran raafama hamaa keessatti kufte. Raayyaa ittisa biyyaatiinis reebichaa fi hidhaa isaan irratti raawwatamtuun lammiileen nagayaa miidhamaa jirani. Haaluma wal fakkaatuun komaandi poostii dahoo godhachuudhaan waraanni humna addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee hawaasa nagayaa ajjeesuu hin dhiifne. Bitoota isa 16 bara 2018 godina Baalee aanaa Saawweenaa ganda burqaa dhaaree jaamutti waraanni humna addaa naannoo Somaalee raayyaa ittisa wayyaanee mootummaa Itiyoophiyaatiin naannicha keessa qobsiifame dahoo godhachuun ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu jiraattonni naannichaa OMN itti himan. Waraanni kunis hawaasa nagayaa humaa ofirraa quban qabne bitoota isa 16 bara 2018 gaafa guyyaa jimaataa ganama sa'a 2tti mana isaanii marsee rasaasatti roobsuun maatii jiraattotaarraa lubbuu nama 5 yoo galaafatu 2 ammoo madeessee jiramu. Maatiin ajjeechaan irratti raawwatame duraanis shira diinaatiin aanaa beeltorraa buqqaafamanii aanaa Saawweenaa ganda burqaa dhaaree jaamu qubatanii akka jiraatan maddeen ifa godhan. Hedduu kan garaa nama raasu namoota waraana kanaan lubbuun isaanii dabre keessaa 3 daa'imman haadha takka kan umriin isaanii ganna 10 gattahan qaxara kan cabanii fi 2 ammoo manguddoota umriidhaan gara ganna 80tti tilmaamaman akka tahan jiraattonni naannichaa OMN itti himan. Daa'imman 3 gara jabummaa diinaatiin garaa haadha isaanii jalatti ajjeefaman 2 dubara yoo tahan tokko ammoo ilma dhiiraa akka ta'e jiraattonni naannichaa ibsan. Manguddoonni lamaan tarkaanfii hammeenyaa kanaan wareegaman manguddoo waggaa 80 Hussein Aliyyi abbaa goolee ja'amuun kan beekamanii fi jaarsa nama guddaa Ahmad Muhammad Doochoo ja'amu akka tahanis namoonni odeeffannoo oduu tanaa irraa funaanne ifa taasisan. Manguddoon Hussein Aliyyi ja'amu kan lubbuun isaanii dabarte ammoo ijoollee ajjeefamaniif akaakayyutti akka ooluufis maddi keenya kun ifoomsa. Namoonni lamaan madaawan ammoo haadha garaa dhalaa kan daa'imman sii qacelee 3 guyyaa san bakka takkatti dhabdee fi
daa'ima isii biroo afraffaa wajjin rasaasa humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin lamaan isaaniitu miila isaaniirra akka dhahaman jiraattonni gara jabeenya diinaa balaaleffachaa OMN itti himan. Laal gochi kun kan raawwatame buqqaatota irratti buqqaatonni kun ammoo kan buqqaan aanaa dooltii jala ganda addeellee harree jalaa buqqaanii isaan booda namni isaanitti aanawaan jirreef sodaatti buqqaanii aanaa sanniidha ganda dubbisii kukkatan beeke. Guyyaan isaan qawwee itti dhahan guyyaa jimmaati. Ganama sa'aatti lamatti namoonni du'an nama shanii namni nama lama namni du'an keessa maqaan isaanii tokko jaarsa wayiiti Hussein Aliyyi jedhanii yookaan ammoo abbaa boodee jedhanii inni lammata ammoo Ahmad Muhammad Teechoo jedhanii namoonni kun ammoo daa'imman keessaa ammoo dhiirri tokko dubri lamatti jee haati ijoollee sanii fi midhaan ishii tokko ammoo dhahamee tiniin hospitaala jira lukarra dhahaman lamaan iyyuu ganama sirriitti dhufanii manatti yeroo ammaa kanaas haadhaa fi daa'imni waggaa 10 rasaasa diinaatiin dhahaman gara hospitaala hawaasaatti riifar taasifamuun wal'aanamaa akka jiran maddeen addeessan. Daa'imman sadeenii fi manguddooleen lamaan haala suukanneessaan ajjeefaman ammoo guyyuma gara jabummaan humnoota kanaa raawwate bitootessa 16 bara 2018 sa'aa booda aanuma sawweenaa ganda burqaa dhaareetti sirni awwaalchaa akka raawwateef jiraattonni ibsan. Harmeen haati dhiiraa guyyaa tokkotti daa'imman 3 dhabdee tokkicha hafeef waliin madooftee hospitaala hawaasaatti argamtu naasuu fi baaraga kanaan haalli fayyummaasii shakkii keessa galee jira. Weerarri poolisii addaa naannoo Somaalee yeroof qabbanaawee ture wayita ammaa bifa haaraan eegaluu mallattoolee hedduutu mul'isa. Hanga oduu tana qindeessinitti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa haleellaa gareen goolee isaan kun uummata nagaa irratti raawwate ilaalchisuun ibsa laatee hin qabu. Nutis haadha daa'imman kanaa ilma sii madaa'e wajjin maatii fi firoottan maraaf rabbi abbaan haqaa fayyaa obsaa fi jajjabina haa kennuuf jecha warreen lubbuun isaanii dabarteef ammoo jannatan haa qananiisu jenna. Qindeessaan Usmaan Abdulatif.